كيبور ملتي ميديا برودكشن. وليت ذيبين الركب دمتوت هردفتوتا كينيا كان نتي ولين جرو هوجنتوتا رابطة حلقة علميتي إجا وانت هدو بقولنا دورا كاسات ترجع بواني سي مالي أكوين هندي فهمتي حقه هي مال بوستجرت وانجرو كاسني تجرا جرمني رابطة أنكم في الدهو مالي وانجرو اللي كاسني ديرا إن شاء الله سكنتا كينيا جباب ساقرت أمرات الدين مي عمس اتحادي بنو بقولنا فرني ولت ديبني تجرا مش إدريس سنة راح كاو جا رابطان كوني إيجا هنداي وجي قرقود ده هجنا جوه أتشكي ستوجتي أكما دبي كيستي كاستني تورتان على بهيل سينا قرقود ده هجتها تجرا كيسو مايو دعوة رتت إيفتي يرو بقولنا جماعة هاتو يرو براس يوكيني موجيا درسين هنجري بهي دعوة جرا قد هنجرا مي إما كان أكمل تيجل تاني أكمل تفار تاني مال توجه ماجرا. حقيقة إمي دعوة حلقات أنا لا تيجون بيوت أجرا أمانتار كيستين ببلغتني ترابطان سوتشي رابطات إنتازي فمه إبسي سا نمر إبا مالي في وجيني سوام قد توجيجو ملكاين نقول دار اللي جنة تبونا ربين كينيا كيبلتين وهتايزو رابطان حلقات إلمي قافون دي فمر راكاسه akkuma dura kaasne kaayyoo hundeeffama isiirraa xullaabni gahee isarraa eeggamu akkaataa itti bahachuun danda'amurraa hojjechuudha ka jedhuun kaani. Xullaabni akkamitti bahachuu danda'a? Kaleessa ulamaa'ni kaleedhaa iddoo jirutti shirkii balleessaa ture har'a immoo bakka amantaan hin gahintu jira hoo. Iddoo san ufiifis furmaata itti ta'uu baannu abuurreetuma bakka amantaan hin gahin ila bakka kana amantaan hin geenye jennee nama mul'isuu danda'uu qabnaa waan biraa yoo dhabne. Ijjannoo jedhu qabannee gaafa kaanu yeroo jalqabaatiif du'aata nama muraasa gara gujii qofatti bobbaasne gujii keessatti iddoolee amantaan hanqinni itti qabuu fi hawaasni immoo harka banee bahee nama simatee namarraa fudhatuu isaa arginee jennaan yeroo itti aanuuf du'aata baay'ee isaa qopheessinee nama 70 wayitti kadeebuu jechuu waggaa lamaan tana nama 73 gara gujii Booranaa Wallaggaa fi Shawaa dabalatee Sidaama biyyoota kanneen keessa bobbaasnee jechuu gaafa biyyoota kana keessa bobbaasnu haqiiqatti du'aanni kenna akka isaan itti simataman akka addaati adeemsi isaan hojjetanii milkaa'inni isaan raawwatanillee milkaa'ina guddaadha jechuudha. Iddoolee deeman keessatti amantaa babal'isuun masjiidota ijaaruun nama shahaadaa qabsiisuun ilmaan isaanii fuudhanii as fidanii asii barsiisaa jiraachuun milkaa'ina gurguddaatu adeemsifame jechuudha. Kanarraa maal hubanne sahaabaan dur dabre sayfiin simatamee amantaa babal'isee nummoo gaafa da'waaf bobbaanee deemnu motoraa fi konkolaataan biyyi nu simataa akkamitti teenyaa ka jedhu gaafii nutti ta'ee jennaan haga hooggantoota keenya dabalatee Sheekh Habiib Leencaa rabbiin isaan hatiisu isaan irraa gajjal qabee hooggantoonni akka Sheekh Muzayyan akkasuma immoo Anas dabalatee Sheekh Tamaam hooggantoonni keenya hedduun isaanii kallattii gamaa gamanaatti Ramadaana dabre iddoolee garaagaraa keessatti bobba'anii milkaa'inni da'waadhaan galmaa'e milkaa'ina guddaadha jechuudha. Kanaaf رابطان حاجة هنداء ملكائنا جمع دعواتهم بيوتا غرا كيسا ببليسه دعوة بيجي فردا في موتورا في كونكولاتا بهنا مرة سمعتشو يسار جه اتتيجي فتاة شورا يعني إسحان كاسن والله هذا قدرة كيسومت تواني النيرت يفتاة جماعة بيجي إسلام ما هم ببل أن توجته هدولا دعوتو تكينيا سورة رتاكم أرجع جرتاني سورة ولا ما فيديو رترجتان كنيني جماعة كيسني راوته مبدي هدو كان نما جايبو كان جرانا ما ياتو مسجدو تا أكسلا تأي وهي إجارة ميسات وله هنجري أكسو ممو نموت أكنت إسلام ما كبتشود أف حملي هجنا جهوك أبني غافا أرجان هدو كقوم سجود أنا متهراكم إنسان جراني مي كان رتوني دبلتن كيسمايو جتشي إنسان أما كاساني أكو ما مفتورة داوتوني كني أرجع جراني براتوتا أتشيف الدني المان هدو أتشيف الدني أكبر سيسا جرتاني أكو مسورة رترجع جران كندا مي واي المان كنالي كيس هكاساتي بوان إنسان أتشيف الدني أستي هورتشودا أستي برسيسودا مالي تك لما فهمو إنسان مالي كايو أتشي إنسان في دو برباچي سيفي ميوانجر أشمارات حاجتي دعواني كالتي لي دعوتي الدولة دعوة هجمني كنرتي وانتو تبعيتو كيس جرا طلاب نكون أكو ميسان كاسن رمضان الدبري دورة رمضان دورة وقاس لما فارقة يرو إرجنو نما ترباتها ميوي إرجنه كالتي لي جوجي بورنا أكسوما شوافي ولا جا إرجنه طلاب نكون بكديما كانتي سبحان الله challenge بقى اللي كيس دبراني وانتو تسلا أجائبة
yeroo ammaa kanatti wanni akkasii hin jira jedhamu baay'ee mudatanii deebi'anii odeeffannoo akkasii nu kennanii gaafa deemanii jedhan hawaasa nabiyyallaahi Muhammad jechuun maqaan dhagayin fa'a bira haalli itti gahin jira. Muhammad jechuun sila sheeka arsii wahiiti nama jedhu nama qiyaamaan biyya naannoo keessanitti yeroo meeqa dhaabattee jirti waa'ee qiyaamaadha yeroo itti haasa'an hawaasa jedhu hawaasa islaamummaa waliin barin hawaasa islaamummaa waliin dhagahin hawaasa hedduu gatamaa hawaasa warroonni amantaa kaawwanii qofti xiyyeeffannoo kennanii fi irratti dalagan ka islaamummaa bareedumaa fi miidhagina isii gaafa xullaabni kunniin ibsaniifiif harka bananii simatan ka akkasii keessa ture bara Ramadaan dabre immoo nama 103 bobbaafne Ramadaan irratti 103 gaafa duraa nama 70 amma 100 amma immoo nama 100 fi nama 3 bobbaasne kun immoo da'waalee du'aanni kenna asii jidduudhaan seenaa deebi'aniin ala akka sheeka kenna sheek Habiib Leencaa magaalaa Shaashamanneetti kabarsiisan hoogganaan koreeraa bixaa godina Arsii lixaa isaanii fi hoogganaa damee godina Arsii lixaa akka gama xullaabaa Sheek Tamaam akkasuma hedduun kennallee hedduu yeroodhaan du'aata biraallee dabalatee Ustaaz Xaalibuun jiranii Ustaaz Qamar namoonni baay'een kan irra hirmaatan eenyuun baname hujiileen kunniin sadarkaa duraatti gara keessattuu Sidaamaa irratti gara Aarii irratti gara hawaasa Daasneech jedhamu kunno daangaa Keeniyaa kan Oromiyaa keessaa yoo baatanii Oromiyaan alatti Sidaama kan baata keessatti hawaasni yeroo takka 500 kumaan 2000 even 4000 kan islaamummaa qabatee jira. Hawaasa dagatamaa namni xiyyeeffannoon kenniniif maali xaaliba kana yeroo erginu du'aanni kunniin maal hojjetanii qabxii 5 irratti hojjetan tokkoffaa yoo dhaqan hawaasa san barsiisu lammaffaa da'waa godhuu barsiisuu fi da'waa godhuun garagaraga sadaffaa masjida yookiin madrasaa ijaarsisuu irratti dalaguu fi afraffaa ilma isaanii gaafa ay deebi'an Ramadaana booda Shawwaal guyyaa 5 guyyaa 10 gaafa deebi'an ilmaan isaanii fuudhanii fiduudha gamanumaan gaafa xullaaba nama 1,000 fi nama 70 wahii erginee jennu kana waliigalli xullaaba Gujirraa Shawarraa Booranarraa Sidaamarraa dabalatee dhufee meeqa naannoo ijoollee 800ti. Naannoo ijoollee 800 ilmaan 800 ilmaan 800 kana keessa parsantiin 80 maatiin isaanii kufrii keessa ka jiran guutuun guutuutti. Kan nama gargaaru tokko hin qabne. Fuunee naannoo magaalaa Shaashamanneetti, naannoo magaalaa Sagureetti, naannoo Baaleetti, naannoo Hasaasaatti iddoolee kanarratti qubsiisnee finna. Maaliidhaaf yoon ijoollee kana achi fiduun barbaachiseef achi keessatti islaamummaa qabatanii ijoollee ajjeefamuudhaaf naanneeffamantu jiran. Naannoo Wallaggaa saba islaamummaa isaaniitiif naannoo Sidaamaatitti haa ta'u naannoo Gujiitti naannoo Booranaatitti seenaalee hedduu nama boocisan hedduu qaban ijoolleen kunniin gaafa garana fidaman maal godhamanii afaan hin baratu Qur'aana hin baratu dafanii mabaadi'a islaamaa yookiin bu'uura islaamummaa keessa baratamuu qabu waan dirqama ta'u waa'ee shirkiidha waa'ee tawhiida waa'ee salaataa waa'ee arkaan islaamummaadha kana dafanii baratanii maal ta'u du'aata ta'anii biyya sanitti deebi'an asirratti Sheekh Idriis Faa fi Sheekh Tamaamtu gara Booranaa deemanii mucaa tokko masjida nu ijaaraa imaama qabnaa jedhaniin hawaasni Booranaa meeti yoo jedhaniin kunoo mucaa kana jedhan mucaan eessatti maal beeytaati juuza 2 beeka Allahu akbar juuza 2 imaama keenya guddaa isa kana jedhaniin eessatti qaraate naannoo kuyyaraatti isin biratti qara'ee deebi hatta Sheekh nuun beeyne ijoollee bakka biraatitti illee haalata akkasiitu jira haqiqatti as keessatti ijoolleen kunniin gargaarsa garagaraa saajamuu harcaatiin garagaraa haalli ittiin mudatu jira ijoolleen kun uffatan qaban saamunaan qaban nama isaan bira gargaaru xullaa'uma kana gargaarsisiisnee ufumaa walitti fuunee nama tokko dubbisneeti malee dhibamee kakkuma 32 nu baasu jira kakkuma 10 nu baasu jira haalanni akkasiin jirti yaalallee isin danda'a nyaata isaan danda'a nyaata qariyaa hin kennina uffannaan isaanii saamunaan isaanii dhukkubni isaanii yaalli isaanii kitaaba isaanii kun hundi isaa gara keenyarratti as hirkata amma waliigala namni isin achi fiddanii barsiisaa jirtan nama meeqa waliigalatti ijoollee akka imalli sochiirraa bixaadhaa eegalee irraa naannoo 2,000 hin gahan ijoolleen kun. Allahu akbar. Wallahi hedduu namatti tola inshallah gamanumaan immoo baanii gaaf tokko ni daawwannaa yoo rabbi jee. Inshallah. Osoo achi keessaan bahin dhimma ijoollee keessaa dhufuu qofaa miti milkaa'innis argameera. Dhufanii waggaa tokko kan geenne keessatti gaafa ijoolleen namni 800 dhufan san naannawa Hasaasaa Kuyyaraa fi Bishaan Gurraachaa akkasuma immoo Saguree irratti ijoollee turan keessaa ijoollee nama 800 dhufan san keessaa osoo Ramadaanni waggaa sanii deebi'een dhufin ijoollee nama 240 Qur'aana khattamanii magaala Kuyyaraa irratti waggaa takka keessatti waggaa takka gaditti waggaa gaditti ji'a 8 osoo hin Shawwaal dhufanii Sha'abaana dura eebbifaman. Ijoolleen kun kirriin irraa kutameeti kirriin irraa garii isaanii as dhufee as kirriin irraa jite. Sagantaa miidiyaan keessan irra hirmaate keessatti eebba bareedaa takka akkasitti hin gammadin milkaa'inni hagasiitti deemeera jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun waan reeffa Sheekh Muzayyar kaasan ka Boorana keessatti agarree ka juuxa 2 qara'e. imaama guddaa Kabujii keessatti agarre immoo suuraa wattiini wazzayituun qara'e imaama. Eessa qaraate gaara abaarootti qara'e ishee alii biratti.
ijoolleen ufinne itti kennine subhanallah wattiin wazaytuun qara imaama subhanallah milkaa'ina jabaa jira iddoo nama ajaa'ibaa gamanumaan immoo daawwattoota keenya namoonni kunniin akkuma amma isin kaastanii uffannaa barbaadanii fayyaa yaalaa jira akkasuma immoo waan ittiin uffate miicatantu jira saamunaa jira waan isaan dibatantu jira bakka bulantu jira wanta kana hunda silaa danda'ame nyaatumayyuu ala ba'anii akka nyaanne wanni hundi achitti mijatee fi haala sanaan qophaa'aa ture warri amantii biraa qabeenya guddaa waan sila invest godhanii waan guddaa isaa akkasitti hojjetaa jiranii nuti immoo kana kallattii hooggantoota kanneen dubbistanii isaan akka deeggartan gamanumaan inshaallah dhamadha mee gara xumuraatti haa deemnu yeroon keenya illee deemaati jira waan ta'eef gara fuulduraatti kaayyoo raabixaa kana ka hagammaa hojjetiin gara fuulduraa hojjechuudhaaf qabate maalidha mee gabaabsaan of kaasan kaayyoo raabixaan hojjechuudhaaf qabate adeemsota amma qabate kana milkeessee argamsiisuu fi akkasuma immoo dhaabbata tokko dhaabbata gaaddisa isaa jalatti ulamaa fi xullaabni hawaasni islaamaa guutuun jala dhaabbatee khidmaa diinii keessatti hundi isaatu bakka isa barbaachisuun gahee isaa baatu ijaaree mul'isee hawaasa gabbaasuudha. Waan dhaabbataa lafa taa'aa ta'e wa'ii gumaachuudha. Waan irra dabaltan. Haqiqatti ammas kutaan irra jirru iddoon uwwisne godinootuma hanga afuriiti tarkaanfannee ulamaa'ota keenya jimma keessa ka jiran ulamaa'ota keenya naannoo harar ka jiran halaqaata naannoo hararii jiran naannoo wallaggaa jiran naannolii kana hunda dhaqqabnee gaafa dhaqqabne warra jimmaatiin kutaa fuula wallaggaa san nurra danda'a jennaan da'waa irratti warra harariin naannoo san irratti iddoo da'watti haajomtu karrayyuun jira hawaasni karrayyuu alhamdulillah amiirran keenya karaabixaa shee abdul wahaab faan ramadaana dabre achi bayan xullaabni kun fageenya mallaqa dheeraa baasnee achi ergina warri harar kutaa san nurraa qabatuu qaba warri baalee kallattii baaleetiin iddoo da'waatti haajomtu qabatuu qaba naannoo jiru sana naannoo ofii irratti dalagee akka kun milkaayuuf babal'isuudha sochii raabixaadhaa babal'isnee jimma dhaqqabsiisu ulamaa'ota jimmaati muraasa wajji haalli itti dubbataa jirru jira gara harariitti illee tarkaanfatuudhaaf haalli itti eenyu jenne jira isa kanaaf immoo hayyama guutuullee alhamdulillah majlisni oromiyaadha hayyama guutuullee nuu kenne alhamdulillah sadarkaa guddaa irra jirra hin tarkaanfanne jennee yaanna sadarkaa kanatti ulfaadha gamanuma ammee namoonni namoota sila halaqaa ilmii hunda keessa jiran utubu bira dhaabbatu nyaataan akkasuma immoo waan garaagaraatiin gargaaru ulamaa'ii qubsiisuudhaan baasii guddaa baasee jiran hawaasni hawaasa kana hoo maal jettanii mee wallahi dubbii ajaa'ibaati hawaasa halqaa baate hawaasa sheeka baate hawaasa xullaaba baate hawaasa keenya ka arsii osoo hin jenne ka wallaggaa ka jimmaa ka harar ka oromiyaa guutuudha ibn ka Itoophiyaa guutuudha شكركم الله ربي سن هاجلتهم فتو جنان حواسني كين نبيك طالب علمي المبرات أدرج على شفتا إيه كان حلقة وهي كيستي علمي وهي بشانياته طالبة طلابة كيسا بشانياته مه هذا إسا نفقات رته هذا إسا ديتين تا إسا دلتين يو إسين كاتر أفتي جنازة هنقل دجتين جرا إسا لنا تقلبي دعاء إسانا ننهم جسني ناكني جتين حواسني كين يكلل علماء أف جانج إرابو آتوري لفا إرابو آتوري من إرابو آتوري وحواسني كينيا نمني حلقة قديد آبي كجبارين بادية كيس جروتو قطين بولان كدلدلتا كمجالا كبادية حواسني كينيا قدا ألفاتو كبا غلطوما أما اللي هرا بولا ديبانا جنان إباران إتين غلطين فنون فانيتين وهم كتا جزاكم الله خيرا جنان هاول فاتن والله لما كان نمني هدو يروح هدون كاسو نمني نما كان هندا همته isaa waliin bu'ee ba'ee yooni dhukkubsatu waliin dhukkubsatee jiraatu namoota kana hawaasni kun haa galatamu biyyi kun isaaniin dhaabattee jechuun danda'ama rukni guddaa wallahi haa ulfaatanii meeshee dees gara xumuraa irratti xumura geenyeeti jirra wani dhaamattan waa'ee halaqaalee ilmiidha wal qabatee akkasuma immoo akka waliigalaatitti gabaabsitanii wani dhaamattan yoo jiraate waa'ee dhaabbata raabixaa halaqaata ilmiitiin wal qabatee wani dhaamannu haqiiqatti akkuma jenne dhaabbanni raabixaa halaqaata ilmiidha kan waa'ee halaqaata ilmiitii fi hawaasa hunda irratti hojjetu ta'uu isaa beektanii xullaabni keenya halaqaata hunda keessa jirtan dhaabbanni kun dhaabbata keessan ta'uu beektanii namni kaminuu namni khidmaan diinii na ilaallata jedhu dhaabbata kana cinaa dhaabbatee akka kaayyoo isaa guddaa qabatee deemu galmaan gahatuuf hanqinni jiraatu hanqina fudhachuuf nu qophiidha yeroodhaaf bakka kana jirra malee bor abbaan nama biraa waan ta'uuf jecha hanqina jiru nu ibsanii gara fuulduraatti waliin deemnee gahee amma bahatee namoonni hedduun ittiin gammadee gammachuu isaa ibsatu kanaa olitti akka bahatuuf namni hunduu shoora keessan bahadhaa
nutimmoo eenyurraallee eenyunillee faallaa miti nama hunda waliin dalaguudhaaf karri keenya banaadhaa jennaan. Ulfaadha. Isinis. Wanni an jedhu keessumaayyuu abboota qabeenyaa warroota aanjoo garaagaraa qabaniin kalimaat akkan jedha. Binaa'ul jidaari qabla binaa'ul rijaali qabla binaa'il jidaar. Binaa'us saajidi qabla binaa'il masaajid. Jecha ulamaa'ni kalirraa jedhaa dhufanidha. Masjida ijaaruu dura ka masjidatti salaatu ijaaruun girgiddaa ijaaruu dura nama girgiddaa sanitti tajaajilu. Hawaasa ijaaruun walumaa galatti hawaasa ijaaruun keessattuu hawaasa keessayyuu hawaasa ilmii baratu. كبر دكتور تاع إنسان بين هر درس مالي بر عالمة تاع شيخ تاعمو إمامة تاعمو خطيبة مفتي مال أكبايو برجع دكتور جيلاني في علماء يقول قد أنا رجل نكون اللي جاه هو دراسات راني نبي قتي إنسانين بيكو تري لأنه تبص دركا كان هين جاني بيك جاه فساني باي أجرة طلاب هر ألك أجرو كيسا كبر دكتور تاع إيه باي كادر بر هو جنا مجلس ولي جل بيجانا تأمله إساف أول نجرو qabeenna keessan dhaloota baratu ilma keessan irraa kaasaati ilmuma keessan irraa ka quraana barataa jiru irraa kaasaati nama ilmii baratu irratti invest godha qabeenna keessan namni qalama tokko دكتور جيلان قاف إنسان دراسات عن يوكين شيخ صافي عمر قاف إنسان دراسات رن يوكين شيخ حبيب لينجا قاف إنسان دراسات رن كلامة تكا كتابا بريسين جدي إنساني كن جدي بلو غرتي بريسا إنسان قاف إنسان بريسا نويك أدب راجرا نما كوما لما في درباجر يرو تكت وان قاف إنسان بريسا نر دراسات دبر ساجرا وان قاف إنسان كتبتني جرا نر دراسات تجي ساجرا كلام بتكان سمال وجهته جرا نما كوما والجه جرا يجوا كوما تكو فسون تاني كوما يبولجا ودي ما جتة من دان يسهل أقسم من دان يسهل أقسم بايتا إذا كان قبينك أبدانين حلقات جمسا حلقانتين قادسة غارين قبدو تيسو غارين قبدو فرشا غارين قبدو إساف كجيم مجرتان كهرار جرتان كولج جرتان كبوتما هند جرتان روميا غوتو كي سبالي أرسي كي سهاتو حلقات بكجرتو جمسا أسكيسا عالم نباي أسكيسا دكتور نباي أسكيسا مفتي نباي أسكيسا خطيب نباي ونتون لفنمني دقته ولاقاي شي غوتا علماء تبكجرتان تكونونسا إلمان علم الرتت إيه فدا أكولي غلات الأبت رابط على دعوة كيستو إلمان أك جنوبا يوكين نانو كوجي هاتو بورنا هاتو إلمان في النهر كاك أبن الجرة كفيدو الأف فولدرات أسمانو رمضان وفي ربك فدو تاتي نما دبلما دعاء تجيسو داف ملك أجداد أنجلاسني ربين كنا نوهاباسو يسبل بليسان وهابنو كوبي جرا كنا هندا كيسة تنوجنا أبدا ورا نتأجف فتنون دان جناني هنگانو مجتشو برباد غلطو ما الفادا يرو غباب دو نيوت ليو غبابتي وان هدو كاسني رتي حاسفني يرو كيسان قالي نفكنيتاني ترتي بريدا كان وان ولين غوتاني في ما كيبور مالتي ميدياتين غلطو ما الفادا اسني نجتشو برباد نوتيس حقيقتي كيبور مالتي ميديا برودكشن دابتا جولما داريف اسوجرو تركانفتي هجيبا هجتا جرو علماء دي ساجرو دعوه رتي هجتا جرو نمني هندي وني كوان كنا كنون فدا hanqina gama miidiyaatiin qabnu guddaa nurraa cufe isa kana bakka jirtanitti waan qabdaniin bira dhaabbadhaa ijoollee xixiqqaa kana ka osoo umriin isaanii ijoollummaan jiru waan guddaadhaaf tattaafataa jiran kana cinaa isaanii dhaabbadhaa guddisaanii isiniin jechuu barbaada galatoomaa hedduu galatoomaa ulfaadha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa bareedduu isii gaggeessine egaa yeroo tunu daangesse malee wanna hedduu kaasna ture inshallah nutis yoo rabbi jedhee isin bira dhufnee keessumaayyuu ilmaan bakka bakkaa fiddanii achitti barsiisaa jirtan sana inshallah dhufnee kan hawaasa keenya daawwachiisnu taha akkasuma immoo halaqaalee ilmii garaagaraa dhufnee inshallah walumaan taanee kan daawwannu taha jedha kabajamtoota hordoftoota keenya waan daawwattaniif galatoomaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinuuf kanumaan nu haa gahu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Kebor Multimedia Production